السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني كم سنة فيها سنة تهرب سفري كبجلتوتا يتويتي يا بجرات ناني الحمد لله أن نجاكوتي سنة بجرات سنة تها هندي سنة رمضاني أكمل بس بيه سنجت رمضان سنة تها الحمد لله رب العالمين يا عم كت إنجي نجرا ربين كلاني هاكو بجرات سنة تها أرفضت يا DBA derajat sudah ya kita kari video beralih ke kawan semati ini DBA insyaallah ya orang derajat sudah hari lewat kan kawan sini DBA cerah insyaallah ya sini tegaru ya ada kena lah akas mamu wari dataki wari juga tiap ini linkin mentaku kerjurawan deh dekati subscribe ke video itu lagi pada aja curi takakira kerana wari YouTube wari doang mati katakan kedua wari haro mati kota kan itu masih ninja wari nimu duran mati kota tadi itu nafcirat dan nafcirat mau dikisah nih jual lor berfajaru ya ada jawab itu tak kabar di video sudah video jawab tu malah jenanin video tanu bati wan buat dia tak jerawan tak jerawan wani nanu buat dia suni malah sini fakati jolly kena Yoruba ya mal tu robot sama tu gunguran tani kesana malah fi gungguru sundu gungguru malah ini nama hari gungguru ni cerah garu gunguran tani kesa isa tu kau juga ini tu kompuni malah ni yo ka tanda itu itu tak juga برنوس شو عم تعملي؟ لبنان أنا كيسي جرت فيها لبنان تعرف أسألك سؤال كان عفوا بيسان كيسة تأي بيفعل أيو تأي جولي كنا ما تدوم قرص هجرا نتيجة بيا نقايو كبرنا بيابا لمالي نمنين لقات إيه بيابا أمي درجة ليه أدنى كمتاتي مالي قاف بيابا وقفتي تسن خايفتي خايفتي وجين دخني لقلي يمكن مو برنوس شو عم تعملي؟ بيابا كيسان أكتيجات بتخي تعال شوي أكتي جرات تعرف أسألك سؤال ربي يوسي قرقار سكتي واحد كيسة بنقول إلما ما في عادي نجرب شو هذا أنا ما نجرب شو قالوا له بنقول إحنا كيسة مال وواجه مالي مو أنت سامي لغات راني جوتي تكفى جولي سوسي كيسة سينا مالي راكن كيس سوسي كيسة سينا كانت أنا ياري نتتي دخني لقلي كينيا في جولين كينا يكافي شيشة براتان كافي بيجلته هو ما نسي يعني فياك أبايدين مالك جنان شن بيجينا كيسة تباينا نجرب نيتني وسو إنجرا جارو باينا نكتبي عربة بايدي نجرب نجولا ولين بينهم ديكينا يوم يجينا كيسة تلوك جماعة أنا كانوا فيها أنا نفيشن I think كده يساعدني يوتيمنا نرجم بقى تاكيا تبغى كيسة جراد بيا كينه كيسة جراد إذا كي نرجم بقى بيا كينه كيسة نجرا يتشارك جارو قمتي كنا أنا بيا كينه كيسة تعرفين لكن بيا إرجع بيا ووايه وبدسها جرب جولين كأنه هو مالك جون كراني جولين كأنه هو مالك أكستاني جولين كأنه مالك جون كرا كنا نقول في تأمني ركون إنسان كنا نقول تأتي شيء كلمة سوسي وان غرغرا كيسة سينا نسجد جروف أنا جافي تكنا مالك هرب كمان في التنك فكوفا مالك جنا نمتو قول كأي بوان كنا نقول إنه مانجو نجرو جسولا kanaafuu abbaa waan kana baradhuu jedhee seetti gadsi as gaddadu hin jiru jechuu gaafa biyyaa waatu kana keessatti maaliif jennaaniin ati akkuma biyyaa baatetti ta'ee laakiin wanta kana keessa maaltu itti si naqaa maaltu immoo itti si oofaa ijoollee keenya yeroo baay'ee garii shisharratti argitaa akka sigaaraa xuxullee jira subhanallah garuu waan akkana kana rabbi nama lafa qabu jecha kan sigaaraa xuxulleti njoo takkan argee jechuudha maaliif waan kana kaastee isinunaan jechuu dandeessan ta'a qomti galatti yaada kennachuun hin dandeettan garuu ani sababaa qaba waan kaasiif jechuudha obboleetti takka afaan arabiffaatiin haasofti garuu isiin nama kenna maal daleedii nyaata hojjetaa viidiyoo ka irraa maruu nama biraati akkaawuntii dhuunfaa isii osoo hin taane kan ijaraati isiin suusii waan garagaraa fayyadama wanti wallaahi mooyaan isiin hin beekne hin jiru ani viidiyoo san guutuu daawwadhe hedduu takkaan gaddee ofitti osoo moo'aa kana qabdu maaltu kana keessa isii naqe akkaawuntiileen kan mataa isii miti jaratu itti fayyadamaa jechuudha laakiin immoo haa fayyadamanii jiru rakkoo miti
maaliif jennaan waa qabdu sii baasanii sun sirrakkisin garuu maaliif suusii keessa seenanii maaliif waan hin taane keessa har'aa hin jirti tana keessa seenanii jini gadi gaafa biyya galee waan namni kun maal ta'a nagaa kanatti akkiyyaatti warshishaa tutanii shoora sigaaraas wantoota garaagaraa wanti namni fayyadamtanis wallahi dhugaa guutumaan guutuutti kun dogongora guddaadha jedhee fudhadhaa akkiyyaatti maal jenna aadi birrii kuni bar fayyaa kan keellees dhogga fayyaa kan kee kan qaama kee fayyaa kee guutuutti siif hin kennu maaliif jennaan tokko sigaaraan garaa kan kee garaacha keessa akkaan itti inni dhibee sitti fidu doktoroota gaafa laakiin himanillee immoo kanaan jechuudha akkasumas shalleen tokko maal jechuudha garaagarummaa eenyu kan ittiin fayyadaman tokko illee jira ittiin goonsu faashinii dhufee ani waan sannaaf hin galu wantoota akkasii sanis kan fayyadaman jira kunneen hundinuu fayyaa kan keetiif abadan xuruudha jedhee yaada abadan ati bara birrii dhabi mallaqa feete dhabii waan feete dhabii rakkoo miti garuu fayyaa kee yoo dhabde hedduu ulfaataan isaa tokko irraa kana maaliif fayyaa kan kee dhabuun si barbaachise waan hin taane irratti baratte namoonni waan kana keessa jirtan osoo irraa of qoxxobanii baay'ee gaariidha jedhee fudhadhaan akka jettu inuma faayidaa sii qabaan dogongora guddaadha kan jechuudha maaliif fayyaallee siin kennu gaafa biyya galtees rakkoo guddaadha ati gaafa suusii kana barattee gaafa biyya galte mataan kee sirriin dalagu hin maraattee siin jedha malee namni suusii kana qabda siin jedhu inuu siin laaleetu hin jiru jechuudha kanaafuu sirriitti of eeggannoo gurguddaa fudhadhaadha warroonni waan hin taane barattanii gaafa biyya galtan rakkoo guddaa akkasii ta'e asuma irratti of hubadhaadha ani viidiyoo mucayyoo isiniif hin kaaya laalaa hubadhaa maaliif akkas dalasiisanillee ani isin beeku laakiin viidiyoo kana irraa maru nama biraati nama dhiirati rakkoo miti an dalagaa fi taadalaydu sunna rakkeesni ani dalagaa fi dalagaa hojjarra viidiyoo wal maruun fedhii qabaatan aadiidha garuu viidiyoo namarraa maruun rakkoo miti laakiin waan hin taane irratti yoo sirraa maran si jibbisiisaa jechuudha tan daltu nama gaafa biyya galte walaan fayyaa taati jedhee nama takka illee yaadu jechuudha maal jennaan wantoonni akkanaa kun biyya keenya keessatti hin jiru waan ta'eef maaliif gaafa biyyaa waate wanta akkanaa kana qaban garuu namoonni rakkoo akkanaa kana qabdan sirriitti irraa of eeggannoo godhadhaa faayidaa takka illee isin qabu ati bara fayyaa kan kee jiraachuun baay'ee xuruudha fayyaa kan keetiin jiraachuun ati birrii dhabi aadi birrii feete kassari waan feete dhabi aadi rakkoo takka hin qabu la'innu birrii ni argatta deebiteellee dalayideellee ni argatta rakkoon garuu fayyaa kee dhabde jechuun nama baay'ee ulfaatti laakiin warroonni waan akkanaa kana fayyadamtan hadaraa gaafuma biyya galtaniif qofa sirriitti of eegaa hadhaa osoo hin taane gaafa biyya galtaniif sirriitti of eegaa isiniin jedha dhiifama naa godhaa sagalee isin irratti dheeressee jira viidiyoo mijattii immoo isiniifin maxxansa laalaa viidiyoo keessatti isiniifin maxxansa laalaa maaliifiin dhugatti namoonni akkana kun hedduu takkaan ulfaataa waan ta'eef akkasii turte gaarii isiniin jedha yoo isinitti tole viidiyoo yaada kenna koomenti jalatti yaada kennadhaa jechuu rakkoon qabu laakiin gaafillee qabaatan gaafachuu hin dandeettanii rakkoo miti akkasii turte gaarii isiniin jedha hundi keessan samaa